kabajamtuu Adamaanaa Gosa Miiraa an Mubaarak jireenya keenya jijjiiruudha. Maallaqa namaan irra jiru kafaluudhaafan biyya Dubaay dhufe malee dubartii wal jijjiiruudha. Mubaarak Musammaa wanti kaleessaa piraankiidha jedhee warra isaa dhiifama gaafataa jira. Dhaggeeffadhu bakka amma dubbii siiti ragaan tiktookii sirra gubee tiktookii akka vaayiraalii kan keen baane godhe fidi. Gootee jirta saniitiis akka Nasraa Gursumiif Maakii Ooroo tokkee walirraa kaasaa jiru. Kincuroon indoomi ittiin affeedu sagalee tante haati Oromoon itti qabsooyteef jechuu. Sigalee akka qabsooytuu guddattiif laalte jechuu. Akkuma dhageessan Maakiinis akkasitti arrabsaa jirti. Nasraanis qobaatti mana banattee ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ዝናሽ ታያቸው በከፍተኛ የሀሳብ ልዩነት ልጃቸውን ሊድሩ ነው። አብዛን ዶክተር አብይ አህመድ ሄርሙ ፌደን ወሰዋን ጅሩሙ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني وردفتوتاف كابجمتوت أورو الشو أكم نافجرت زلون جريني آفيان أكمل سنين جدا هرسيقا فيديو كبراتين سني دي بيتن جرا أكم بيكو فيديو بوار سوشانس كانت تيم فتا زنا جنو سني كبر دي بيتن جرا بيسو فيديو كالي سارتي فيديو نو لالمان جرو وانا رجي جريتن دوبت ديتن توري چادا جولين باين كيسور أنيس كومنتي رتيس أبشر hedduu tokko garaana nyaatti waan argeedha turtanii jechaadha. Yeroo namoota akkas garaanaa gubatan ilaalu jechaadha. Hedduu tokko jechaadha ofittiin gadde maaliifi ani kaleessa akkuma qoosaa kaaseetan akkas taanaan isinirraan babbada waan argi jedhee dubbadheen ani jechaadha. Ijoolleen baay'een keessa abshir viidiyoo kee kulliin si hordofa abshir waan arginaan jettanii hedduu tokko garaana nyaataniitu jechaadha. Ani sinumaaf jecha jechaadha. Osuma yuutuubiin naa kaffaluu dhiise jechaadha nan hojjedha. Baay'ee har'a guyyaa 30 keenya irra jechaadha. Guyyaa xumuraati harri chaalenjii keenya xumurreerra siichi haaruma galfataa walitti deddeebina. Maaliifuu meemi immoo yoo isin har'a laayikii bareechitanii sabskiraayibii 54 seennee jira. Sabskiraayib babbareechitanii viidiyoo kanarratti na gammachiistan ani sinirraa nafu maaliif haa ta'u warreen gara chaanalii kanatti arbaa dhuftan sabskiraayib gochuun dagatina wanni tokko sinirraan irratu viidiyoo kana illee laayik gochuun dagatina warri dandeessan meemi har'a qofa maaliif akkaawuntiin keenya duraan akkasin turre namoota baay'ee bira gahaan jiru. Atu TikTok ide copy link godaan sinin jira. Copy link repost godaan sinin jira. Maalifu imo story irratti bakka dandeessan irratti share gochuun dagatina. Akkasiin support nu godaan sinin jira. Insirra abshirma in qajeela gara video. Maal godha bukaaroo baa mataa nurkaa baaraa dhibbaaf shan jarri Dubaay deemtan tikkeetii barbaadanii ammaan booda gara Itoophiyaa dhufuudha. Mataa dhibbaaf shan alana ciisee godhate kiiloon birii 350 ilaalaa bunni alana ciisee godhate. Nuyi rabbina erama du'aayinu godhadha akka kiiloon dabalu. Masha Allah jedha meemi masha Allah jedha bunni alana akkasitti godhate eessaa garuu wanti kun masha Allah iddoo tokko namatti tola. Tikkeetti Itoophiyaa dhufuudha si tikkeetti kutattu jedha mucaan Itoophiyaa dhufuudha tikkeetti maal jettu fa'i Itoophiyaa dhufuu fi birriinaa barbaada waan argifay jechuun keessanii noolu sinii galee garuu uummanni Dubaayitti Saawudiitti tarate jechuun qixxeen achi galee jechuun danda'ama as kottaa. Yeroo bunaa kana immoo kan duuka gurguramu kana. Ani زمل عنه بريك أرجع وسبندرو. أنا زمل ولا لا بريك أرجع. بريك أرجع. Abet iyyaaneesin warri biyya alaa jirtan iyyaarne akkasiga moqosqosiin biratti ga buna funaaname oolame moqosqosittiin bitatame ergasii warri yaadatan haa ta'u gaa Nasraa Gursumiif Maakii Ooroo wal fixaa jiru maal taatanii dhaggeeffadhu bakka amma dubbii siiti ragaan tiktookii sirra gubee tiktookii akka vaayiraalii kan keen baane godhe fidi. Gootee jirta saniitiis akkatti goote beekta. Ragaan jahiniiti amma ragaan jahini. Maaliif akka tiktookiin kee vaayiraaliin baane akka gubatuuf maaliif hin godhe fakkeenya maal na gooteetiif hin godhame. Yeroon buloogi sin godhe tiktookiin kee nagayaan dalaga. Oguun bulookii irraa isin baas tiktookiin jechuudha. Obboleettii biyya baraati nama biyya guutuu bulooyitaa bara waan nama bulooyituuf siitu beeka malee
dhaggeeffadhu anamma mirga fayyaree buloogi siin godhuun isiniin xaragaa yoo fedhe jiru bulook nu gootee nu dhiistee nuti siyuun hordofnu obboleetii bulook na gootee dhiistee umaana irraan hir'istu gin maal nu hordofta silaa qaatu kophatti siin ati hoo siif hordofaa uummataan nu hordofaa nu lamaan hordofnee maal walii jalan deemuu jechuu fedheeti akka ati nama nu jala deemaa bar atiitu ana isin jala deema ani kophee silaa isin jala deeme buloogiin isin godhaan kophee lafa isin kaayu maal gooteeti TikTok in arra gubdee tena maal gootee si hordofaa minni gattee muuziqaa daansii taphachuu malee nasra banaat shinda አሁን ወረጂ በእናትሽ አንቺ ወረጂ ከዚህ አትጨማለቂ ማል ጎደን ሲወርድ ፈዱካስ ከም ዱካፍቴ ሙዚቃ ለሌደ ምን ገቹ ፊዴ ከመምጪሩ ማለ ማለቆ ምን ሲከን ኡመት አንገርጋርሲሱ ማለ ቢየከም ወገንቴ ሲዩን ወርድፍኑን አንጀት ማል ጎቴ ዋኑ ምን ሲከን ፉቴ ነማገይ ሱፊ ሃይ nama khadate nama gargaarsisu male kampani tan baaste gurgurte lola kham lolte lolchiste du khasa kham bante hocho jijirate tu mabakani jiramiti ufata adatin dagarate olbati khobe dertu khorte min gechu male malif wandan khisa gurta hay motu ma ifsete hangan khabaju if khabajishi inde mal gonnati gote muzika mirti artisti jaman dalagarate ufata ada ufatte min gechu jechu male si unor dofnu nanjata si tanor dofta malin si ordof mal goteti sura namati shertira tolchani ufachun namadwe sura gidara fanni fachun muzika qab sorat dansi tabachun mal qoromo rafudani rakata gargarun mal khanal malati gote dembo sushuke nama luwas ni timu qabdani sirasra goreddu sirasra yazi ti unor dofu ما برات نما مال بريستاو كوبي بريفه ما فان رموتو نما بريسي خني بوستي غوت ما نتروسا دركت نما هادن انا هادن شيس مالي مي اراني قفتان الرا املين دباني يعني يفكبج اني تيكتون في نجي ارغچو بانان اسني دومات يما سنتينما بدين نقول مال باغين سرار دفايون بلوك سيغوديان افامي ميچرت كسجله تاو في داري ندي سي ونورد مال الران اوردفتا غوتي خنالا موزيكا دليدي ميچرمتي ستايل داوودي تغودبد فوتو لا فيديو لا تي بوست غدو مالي مالك انا مره فوتينا مانغر غارسي سو ولا مال غوتي سنو وان دلغان كمنيف غوتا ورفا ولتي رفا بلتوف دلقا براك أبدا تيكتوك نرى رفتي تيكتوك نرى خاتم خو مالي إفكبجي نتفاين ديراتنا والله نتفاين ديراتن تيكتوك رفتي تيكتوك خاتي سرير رفتي سرير خاتي تيكتوك قبادة سنو أمة غرغارس سودا كبدي سنو أمة هنگر غارسستا نتفاين ديراتنا akkasitti gadhokkee walirraa kaasaa jiru. Maakiinis qobaatti mana banattee laa callisi. Hai. Guys, an viidiyoo isii arrabsanii jira hin jiru. Nama meeqan na seerate. TikTokii maakii narra gubeetti amma dura shira narra yaaddee TikTokii narra gubdeetti. Tokkoffaa dhukaastanii beeytanii deetti. Ati dhukaastee beeytaa? Ati ta dhukaase. Sagalee tan teessa shunkurtii nuun curadduan sagalee tan teessan dhugaa yoo sitti hime sagalee tan teessan taboochaafuun taane san shunkurtii nuti cireen beekuun kwaan irratti wallisuu miti. Wallahi dhugaan sii magaa kana gizeen dhugaa sii immoo inaariin yaraasii personal no shunkurtii mana kiyyaa ittiin curuan indoomii ittiin affeedu sagalee tan ta'e haati Oromoon itti qabsooyteef jechuu. Sigalee akka qabsooytuu guddattiif laalte jechuu. Bakka ati boombii obboleetiyya uffata poolisii uffattee wallisnaani waan waraana seentee baateef gootee bar. Ande uffata woboo uffattee wallisnaani woboo bira deeqee dhuftee sitti fakkaate. Nama hin tuttuqin nama gizee tuttuqu namni ni si tuqa obboleetii koo nama hin tuttuqin namni dubbachuu wallaaleetii miti kasi jalaa callisuuf kabajaa namaatiif jennee callisna malee
dubbachuu wallaalleetii miti jechuudha. Maallaqa namaa guurtanii maal guurtanii guuruufillee namni nu amanee nu kannasi galee hawaasa irraa maallaqa guurree hawaasatti gargaaruufuu amanamuu jaalatamuu kabajamuutu dursa jechuudha. Namni yoo si kabaje yoo si jaalate amaanaa usitti kannata. Si galee si akaburush ነው ብር ራሱ ሰጥተውሽ የምታደርሺው namni osoo sin kabajne inshallah qixalii takkaa usitti hin kennu jechuudha. Si gala namni bakka waanuma nani babar ganama galgala natti naafani maaliif sitti naaf naadoo ko wanti ani siyu qoban qabu jiraachuu keetu irraa hin beeku waan aslan guyyaa takka si arge sanoo akka tasaa mana saayibati yaa dhuftee si argeen akka tasaa guyyaa takka si arge jechuudha. Fuulli keetu na duraa badee jira amma si yaadadhu laayivii irratti yeroo hedduu waa wal arguuf si beeka malee lafatti si yaadadhu an guyyaa takka si arge jechuudha. Inkwaan an si jala deemuu miti si hordofee tiktokii kan kee gubee vaayiraayin akka si hin baane godhuu miti jechuudha. Sin hordofaan dhufeetu si laalu jechuudha because teesseetuma shiishaa arstaa waan gootu hin qabdu waan dhufee si laaluuf hin jiru waan nagaa waan dabarsu tokkollee hin jiru nuti hoofallus taphannus geemii taphannus rakkoon hin jiru jechuun shaqqalanna teenyellee jechuudha si galee. Si jalaa dhufeen beeku ammana kan kee inkwaan tiktokii kan kee si jalaa gubuu miti maqaa guddaan irra keessa jechuudha. Si galee kanammoo ragaa fiddeetiin ani immoo ragaa fiddee waliif himna jechuudha miidiyaa kanarratti ragaa fiddeeti bikka naan tiktokii kan kee si gubee fi akkasuma erga miidiyaa irra baastee jechuudha dubbii turteemi nama meeqan na himatte beekaaf dheengaddallee garaa kan kee si gubatu jira gizeen gastii keetirra taa'u. Anis haa gubattu jeen gastii keetirra dhufee taa'ee jechuudha. Hafuunuman danda'a bar. Akka osoo aartuun gastii kee gubbaa taa'e. Waa'ee sabaa waan ta'eef waa'ee uummataa waan ta'eef dhufe. Hai. Ganama galgala narra guban. Bakka tiktookiin fuula kan kee yoo hin barbaanne tiktookiin aan blook si godheeti vaayiraaliin si ba'utu deemaaki vaayiraalii kan keessi jalaa qabe. Bakka ጡረታ ውጪ ከተባልሽ መውጣት ነው እንዴ እኔ ላይ መተሻፈሽ የምትከፍቺው ስትረስሽ የምትወጪው ምንድነው? ሃይ ቫይራሊን በውድዴ ነጀላ ቀበኒ ነምኒ ዮም ያዝ ቫይራሊ ነመ ጀላ ቀቦ ተካ እንጠገኘ ኢሲን ቲክቶኪን ጋፈ ጀላ ጉበቴስ ፈረምቴፍ ባፈቴ ቲክቶኪ ኢሲ ዋንቴፍ ፈረምቴ ቲክቶኪ ገንደ ቲክቶኪ ለይቴ ፈረምቴ ቲክቶኪ ባፈቴ ፈረምቴ jechuun ni gabasa baratte maashaallah hoy gudiba haadho ko haasau hisin beena beekaa callisna ni beena bika takkarraa dhufne anaafsiisi galee bika sodaan beene nama ganda sodaan beenerraa dhufne jechuu atis intalaa arge anis intalaa arge jechuu si galee waan sodaa dhuf hin jiru jechuun si kabaja malee kabaja nama na jaalatuuf na hordoffiifis jala calise waggaa sadii arra dubbiin tun namni isin natti himan jiru khadee mundi nasra shirtee maaki maal tate nanja shira maali shira rabbi sudaadhaati akkana siimatti maal ragaani qabdi jee nam meeqan na himatte bar nam meeqan na himatte deemtee si obsee wallaahi wabillaahi. Akkuma asirratti dhageessan hedduu tokko dhukkee walirraan kaasaa jiru jarri kun ijoollee kun akkasitti dhiifnaan inuma durbi kun yeroo wal lolan beektu miti egaa dhukkee walirraa kaasaa jiru kunoo ijoolleen kun yeroo akkasitti wal fixan gaarii miti walitti araarsaa ijoolleen jijjiirtan jechaadha. Mubaarik Musammaa gaa rifeenseera ni jedhamee jire piraankii ta'eera akkuma kaleessa siniin jedhe jecha anillee wanna tokko nageenye haasaadhuma jaraaraanaaf galee piraankii ta'eera jechaadha wanni sun. Kabajamtuu haadha manaa gosa miiraa an Mubaarak jireenya keenya jijjiiruudha. Maallaqa namaa narra jiru kafaluudhaafan biyya Dubaay dhufe malee dubartii wal jijjiiruudha yookiin immoo algaasii bitamerra dubartii fidee ciibsuudhaaf miti. Kanan as jiru akkas takka na hubattu barbaada. Inni lammaffaan immoo ani qobaa kiyyan gala qobaa kiyyan oolaa qobaa kuun bulaa nyaataayyuu nama amanuu dhabee manatti hojjetadhee nyaadhaa kanatti na beetti viidiyoo baradheen isiin anaasaa waxii hojjetadhaa waan godhaa akka biraatti na argite jalqaba irratti samiira dhiifama wannichi mucaa obboleettiidhuma kee ulfa lakkuu qabduu fi ajjeefamtee fi haqni sii bade haqa sii baasuudhaaf dingata sii caalammoo maatii kee
maatiin kee guutuun irra jira obbolaan kee akkasitti qabu benga abbe amma jechuun waan hin taane godhi silmaayyuu maaliif namni beekaa maqaa obballeessa piraankii baay'ee jira alana piraankiin immoo amantiidhaan warraan waan arginu dhufaa jira rabbi nu haa eegu malee yeroon akka tokko jabaateera kana malee immoo mucaan Dr. Abiyyi eerumuu fedhan atu anjiru moo atu anjiru ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ዝናሽ ታያቸው በከፍተኛ የሀሳብ ልዩነት ልጃቸውን ሊድሩ ነው። አብይ ከቅርብ ጊዜ ታሪካቸው አንጻር ለመጀመሪያ ጊዜ በሽምግልና የተረቱ መስለዋል። የሁለቱ ጥንዶች የመጀመሪያ ልጅ የሆነችው ዲቦራ አብይ አህመድ በራሷ ፍላጎትና ምርጫ የአፍሪካ ወርቅ ባለቤት ልጅ የሆነውን ወጣት ሙሴ ልታገባ እንደሆነ የጣና ምንጮች ያደረሱን መረጃ ያሳያል። እንዲያም ሆኖ አብይ ጋብቻው ማህበራዊ መሰረቴን ያናጋዋል በሚል እምነት አልቀበልም ብለው ነበር የሚሉት የጣና ምንጮች በጉዳዩ ላይ ብርቱ ተቃውሞ ያቀረቡት ዝናሽ ታያቸው በኦህዴድ ነባር ሰው በኢጋዱ ዋና ጸሐፊ መሪነት የውስጥ ልመና የቀረበላቸው አብይ በቅድመ ሁኔታ ጋብቻውን ተቀብለውታል። አብይ ባቀረቡት ቅድመ ሁኔታ ጋብቻው በፕሮቴስታንት የቤተክርስቲያን ስነ ስርዓት እንዲሆን በጥሪው ላይም ከ100 በላይ ሰው እንዳይገኝ ገደብ ማስቀመጣቸውን ምንጮቻችን ገልጸዋል። ክርክሩ ከባድ ነበር የሚሉት ምንጮች አብይ ማህበራዊ መሰረቴን ያናጋብኛል ያሉት ትዳር ከብሔር ፖለቲካው አንጻር ነው። ነገር ግን በእናትየዋ ወይዘሮ ዝናሽ በኩል ልጆቼን በስደትና በሀገር ቤት ብቻዬን ነው ያሳደኳቸው ትዳሩንም ቢሆን ልጄ ዲቦራ ኢየሱስ የመረጠላት ነው የምታገባው በሚል አቋም መያዛቸውን ይህንኑ አቋም በነወርቅነህ ገበየሁ በኩል በቤተሰባዊ ሽምግልና ማሳመን እንደቻሉ ገልጸዋል። ጋብቻው በዚህ ወር ይፈጸማል ያሉት የመረጃው ምንጮች ከጠቅላይ ሚኒስተሩ የንግስና ባህሪ አኳያ ልጃቸውን የአፍሪካ ህብረት መሪዎች አሊያም ከጎረቤት ሀገራት ከጠብ የተረፏቸውን የደቡብ ሱዳንና የኬንያ መሪዎችን ጋብዘው የክልል አሻንጉሊት መሪዎች እያሸበሸቡ የብልጽግና ልሳናት የሆኑ ብሔራዊ ጣቢያዎች የቀጥታ ስርጭት ዘገባ ሽፋን የሚሰጡት ሰርግ ለማድረግ አለማሰባቸው ጉዳዩ ከአብይ ደስተኛ አለመሆን ጋር የሚያያዝ እንደሆነ ምንጮች ለጣቢያችን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በዘመናዊ ታሪኳ አይታው በማታውቀው የእልቂት ጦርነት ውስጥ ሆና ጦርነቱ ቀጥተኛ የማንነት ተኮር ጥቃት በሆነበት በዚህ ዘመን የጠቅላይ ሚኒስተሩ የመጀመሪያ ልጅ ከሰሜን ኢትዮጵያ ወጣት ጋር ለመጋባት ልቧ መፍቀዱ ጦረኛውን አብይ አህመድን ባያስደስትም የኢትዮጵያን ማህበራዊ ስሪት አመላካች እንደሚሆን የመረጃው ምንጮች እምነት ነው። ቃሌ ህግ ነው በሚል የሚታወቁት አብይ በዚህ ወር ይካሄዳል የተባለው የልጃቸው የቤተክርስቲያን ህግ ጋብቻ ስነ ስርዓት ቃላቸው ባይከበርላቸውም ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህም አብይ በቅርብ ጊዜ ታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በሽምግልና የተረቱበት ሆኗል። አዲሶቹ የ4 ኪሎ ቤተ መንግስት ፈራሚ የሆኑት ሰሜነኞቹ ጀነራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ በስነ ስርዓቱ ላይ ይጠሩ አይጠሩ የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም ከ100 ሰዎች የማይበልጡ ታዳሚዎች ይገኙበታል በተባለው የጋብቻ ስነ ስርዓት ከፖለቲካዊ ሁነቱ ይልቅ ቤተሰባዊ ሊባሉ የሚችሉ ሰዎች እንደ አንገሩ አሳከሲሳ ፎዶ አሳከሲሳ አመኮንት ወንት ኮንዱጉማ ታናን sadiqa bamiti tokko lafana fakaawu kama inni garuu asa akkasii eddee jirri fuudhani ayino garuu heeruma keessatti isa ufnaa qoradha haa ta'u atuu isinis mangistii taate jennee eegnu maayin heerumuuf jettani lana garuu heerumtee kaatis ta'uu hin danda'a miti egaa viidiyoo irraaf qabadheef kana fakkaata isinitti ture isin bohaarse isin gammachiise yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshaw baay